isaa madda gammachuu katee alii keenya wagga waggaan raamataaf nagaa isaa itti nuuf haroomsu rabbii yaadannoo isaatu har'as itti waliin nu ga'e gammachuun waliin hataatu dhalootaaf waan darbu kaa'ee darbee har'a immoo dhaloonni kun bakka isaa bu'ee galmaan ga'uudhaaf hidhatee dhaabbachuu qaba. Bulchiinsillee akkasuma asii guyyaa kana akka kabajnu walitti nu qabee uummata isaa wajjin dargaggeessaa wajjin qarree wajjin qeerroo waliin nu maddii dhaabbatee har'a kanaan nu ga'e galanni isaa ta'uu bulchiinsallee akkasumaan galateeffadhaa. Obbo Kadir Juwaar obboleeyyan waliin jiran cufa obboleeyyan keenya dhaloota biyyaa galatanan irraa qabaa galatoomaa naa jiraadhaa horaa bulaa waliin taphannaa.
bara seenaatii seenaa qalbeeffamee bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa galatooma jennaanii hawaasni hawwishi baadiyyaa.
Annaboo boru 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 yooma wajjirru borimoo har'aa yooma nugaatu.